Hi, Arkafune akkam jirtu hordoftoota Oromoo ko chaanaalii arramoo video kan biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Videoon ko har'a maal ilaallata? Nyaata aadaa Oromoo, uffannaa aadaa Oromoo uffadheen jira. Nyaata aadaa Oromoo hojjedhee isin agarsiisa jechaadha. Nyaati aadaa Oromoo kun immoo gara Wallaggaatti yeroo baay'ee kan beekamudha. Iddoo baay'ee irratti iyyuu amma yeroo kana garuu baay'ee kan beekamaa dhufeedha. Garuu gara biyya keenyaa irratti garuu gara Wallaggaa yoo deemtanii yeroo baay'ee armootiif abbootiin keenya ijoollee isaanii yeroo heerumsiifatanii ijoollee isaanii mana keessaa yeroo baasan kan ittiin eebbisanii ijoollee isaanii akka isaan milkaa'anii fi kan itti eebbisanii manaa geggeessan yeroo ta'u yeroo ijoolleen isaanii eebbifamanis immoo kan ijoollee isaanii eebbisanii karaarra buusanii namni illee yoo wallolellee kan itti yeroo araaraa hojjetamee nyaatamaa namoota kan itti wararaarsanii. Egaa cumboon yeroo baay'ee haala garaagaraa irratti dhiyaata jechuudha. Arragaa kan inni hojjedhee isin agarsiisu cimboo yookaan immoo cororsaata. Viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana yennaa jaallattan immoo like, share, subscribe godha. Mallattoo qaacilii yookaan dawulii sanatti immoo yeroo buutanii yeroo hundaa viidiyoo nan hojjedhee dafee akkasiin qaqqabu taasisa. Chaanaalii kana jajjabeessuudhaa fi ammayyuu like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Gara maatii kanaatti warri edaamtan immoo anuma faana gara hojii isaatiitti darbina na faana tura. Bukeessuudhaaf immoo kan na barbaachisanii xaafii gurraacha jechuudha. Xaafii gurraacha na barbaachisa. Raacitii bukootii xinnoo masee na barbaachisa jechuudha. Kun immoo ashaboo yookaan soogiddadha jechuudha. Egaa bukoo haala kana fakkaatuun xumureera. Ani borimmoo sa'a 8 eegeen toshaa amma galgala kanan bukeeffadhee ganaman ka'ee tosha jechuudha. Bukoon koo kana fakkaata. Sa'aatii 8 eeddanii akka benii isin jalaa hin taaneef bukaa'uu qaba. Minyaa akka nu jalaan finneef jechuudha malee bukeessitanii sa'a 3 eeddanii toshuu dandeessu. Garuu hin minyaa'a benii ta'a. Kanaaf sa'a 8 eeddanii toshuufi kana fakkaata. Bor sa'aatii 8tti yeroo toshinu immoo walii wajjiniin ilaalla. Amma qadaaddadhee kana nan kaa'a jechaadha. Anuma faana tura. Egaa gara hojii isaatiitti gaafa darbinu wantoota na barbaachisan as biratti qopheeffadheera jechuudha. Amma immoo wantoota na barbaachisan duraa duubaan isiniif kaa'a. Qabarratti kun isan sa'a 8 eeddu jedhee isan bukeeffadheera jechuudha. Kana amma bukeeffadheera garuu furdaa kanaan hin toshamu. Bishaan ho'aa immoo as biratti qopheeffadheera. Bishaan ho'aadhaan kana xinnoo seenaan laaffisa. Isinitti agarsiisa yeroo laaffisu immoo aybiidha. Aybii kana immoo itittuu isa kana yoogartii dhagaa asii kan inni itti gargaaramu. Itittuu isa kanaaf isa kana walitti godhee xinnoo ishee nan qallifadha. Akka baay'ee akka kanatti furdaa hin taanee fi xinnoo ishee akka wal gadhiisuuf kanarratti immoo isan irratti wal makadhuudha. Mixmixaadha, soogiddadha. Kun immoo dhadhaadha. Dhadhaan na barbaachisa. Kun immoo kororimaadha. Akkuma mi'aa xiqqoo nuu kennuuf jechaadha. Baay'ee hin barbaadu. Xiqqooman barbaada waan ammanaa jechuudha. Wantooti na barbaachisan hundumtuu kana fakkaatu jechaadha. Kana egaa nan qallifadha jechuudha. Hamma isinitti agarsiisa gaafan qallifadhu. Kana
kana xiqqoo ishee bishaan ho'aa labbi jedhaadhaani nan qallifadha jechaadha. Baay'een qallistanii baay'ee yeroo furdatus immoo akka qixxaan taaneef jechaadha. Ija baafachuu qaba. Argitanii gatii bukaa'ee fi yeroo xinnoo qallistan akka kana ta'a. Kana caalaa hin qallisu amma numan na barbaachisaa furdaa isaatti toshama wanta ta'eef hojii isaa isa kana asitti qopheeffachuuf waanan godhu anuma faana tura isinitti mul'ata. Kun cororsaa irra keessatti dibuuf nu barbaachisa wanta ta'eef hin qopheeffadha jechuudha. Kana fakkaata qullubbii as keessaa yeroon IB kan hojjetadhe qullubbii urgaa isaatiif keessa buufadheen ture keessaan baasachaadha. Isa booda kanatti maalan dabaraa yoogartii kana xinnoo see qallifachuuf kana jechaadha. Yoogartii maankiyaa 2 jechaadha. Fallaana 2. Ittaanii maalan itti godhaa mixmixaa. Iddoo mixmixaa kana namooti qoqqocaa qabdan baay'ee namoota mana baay'eeti kanatti argama jedheen mixmixaadhaan hojjetaa jira malee qoqqocaadhaan isin ta'a. Garuu amma yeroo kana waan mana nama baay'eetti argamuun hojjedhee isin agarsiisuun barbaade. Qoqqocaadhaan isin ta'a iddoo mixmixaa kana qoqqocaa itti godhattu jechaadha. Kun immoo kororimaadha. Kun immoo soogiddaa. Kun immoo akkasinitti mul'atutti dhadhaadha. Dhadhaa xiqqooma ishee maaliif irra keessatti waan nannuufi isa kanaa xinnooma ishee akka inni nu miyaasaa xinnoo gidduu galuuf jechaadha. Haala kana fakkaatuun qopheeffadheera jechuudha. Kun cumboo irra keessatti kan dibamudha jechaadha. Amma gara cumboo hojjechuutti darbina. Garuma cumbootti walii wajjinaa darbina. Egaa eelee koo itti toshachuuf qabsiifadheera. Eelee koodhaa xinnoo naafa dhaga'u naannessuuf akkanaa ta'uu fi harkaan hojjechuurra jedhee kanatti naqadheera. Harkaanis yaasuu dandeessu harkaan irra dibdanii hojjechuu angaruu kanumatti naqadhee kanan naannessa jechaadha. Anuma faana jira. Egaa naannessuu jalqabuufan jedha. Kun gatii baay'ee mijanneef anuma faana tura. Hin argitu furdachuu qaba wanta ta'eefi. Dandeessan immoo akkasumadha. Xinnoo ishee babal'isuuf jechaadha. Furdaa isaatti toshama wanta ta'eef baay'ee guddisuu hin barbaanne nama baay'ee hin qabu. Akka baay'ina maatii keessaniitti guddisuu dandeessu isin garuu. Amma gaa ija baasaa jira haala kana fakkaatuun nan qadaadaa jechaadha. Cumboon keenya kana fakkaatee nu qaqqabeera jechaadha. Amma gaa wal faana gara hojii isaatiitti. Egaa cumboon keenya kana fakkaatee qaqqabeera. Amma irra keessatti dibuudhaan jalqabna.
Kanin akkas godhaa jiruuf immoo amma immoo dhadhaa waan irra keessa kanatti naxxanii fi dhadhaan gaggalee akkuma nu bareeduuf jechaadha. Cubboon keenya qaqqabaa jira kana fakkaata. Kun immoo dhadhaadha. Dhadhaa kootti immoo barbarree xinnoo bifa isaa bareechuu fi isinitti mul'ata. Dhadhichi xiqqoo ishee diimateera. Yeroo irra keessatti naxxanii akka bareeduuf jechaadha. Barbarree xinnoo itti godhee amma gaa isinitti cororsaa jechuudha. Cororsaa kan inni dhameefis kanaafidha. Cororsaan haala kanaan nyaatama. Egaa kan inni bareedu isinitti mul'ata jira.